hojii wayitiif jechaatuun gara markaatoo deemaa jiru. Wanta na mudate jira naaf saamii wajjin jira kunuutti. Maanni kun makaniisaatiitu gara markaatoo dhufaa jira turre. Tu markaatoo dhufaa jirru obboleettiin keenya isin amma argaa jirtan kuni karaarra ciistee tu isheen boossuudha jechuudha. Aspaaltii walakkaa ciistee tu isheen boossuudha kan nuti agarre. Mee waan taate natti hime. Waan isaan si godhan eessaa kaate jalqaba? Eessa? Maganaanya irraa. Eessaa dhufte? Gara naannoo Sandaafaatti dhufte? Eeshi maqaan keenya? Maqaan kee Siifan. Siifan? Eeshi Siifan Maganaanya irraa gaafa kaatu akkamittiin hidha eessa deemuuf kaateeti? Miliinikiidhaan naquuf kaate. Eeshi taaksiidhaan si fe'anii? Taaksiidhaan miliinikiin si geessinaa jedhaniitu si fe'an. Eeshi. Ergasii maal si godhan? Kaza bitaa gargaaraan. Si fuudhanii ma dhufanii karammaa irra iddootti si agarre kanatti? Ergasii hoo maal baattee turteeti? Ani boorsaa Boorsaa baattee turte? Boorsaadhaa fi qarshii meeqa? Qarshii 4,000? Moobaayilii kee? Qarshii 4,000 fi boorsaa ishee baattatteetu taaksii miliinikii na geessuun seenaa jetteetu kaatee jechuudha Maganaanyaati. Ergasii maal si godhan gaafa iddoo ammaa gaan? Irraa si buusanii? Bu'ii deemsin jira. Qarshii kee hundumaa sirkaa fuudhanii? Qarshii kee hundumaa bilbila kee hundumaa sirkaa fuudhanii? Miti? Agartanii namoota akka kanatti amma nuti akka carraa ta'eetu siinsi agarre malee namoota akka keetti miidhamaa oolanii baay'eetu jira jechuudha. Baay'eetu. Kan haala akka kanaatiin tu magaalaa hin beekin dhufanii ijoolleen wanbadeen biyya kana keessatti taphattu namoota baay'eetu jira. Nafiikooti hospitaala miliinikitti baradhe waan ta'eef yeroon iddoo garaagaraattis ijoollee biyya keenya guddaa akkas kutaa biyyaarraa dhufanii gaafa isaanii akkas godhaniitti taphatan mul'ata. Darbee immoo kan ishee kan adda godhu tokkoffaan nama dhukkubfateetu hospitaala jira. Hospitaala Minilikiini. Hospitaala Minilikiin kan isheen nufaartuu fi qarshii sana baattee nama sana akka inni wallaanamuudha gochuudhaaf. Yeroo keetti jira achi jira kan maatii kee obboleessa keedha? Obboleessa kooti. Argitanii obboleessa isheeti kan dhukkubfataa jiru. Darbee immoo qarshii kanaadhaan wallaalchisti turte. Nuti gammatu darbaa jiru karaa walakkaa ciisaartiyyuu dabarree naannofnee deebinee dhufnee gaafanne. Naannofnee gaafanne. Namni si gargaaru sin turre taayimii sana irratti walakkaa karaa walakkaa ciisaa turre konkolaataa hundumtu bira darbaa ture. Namni gargaaru illee turre waan isaan nu garuu deebinee dhufnee gaafa gaafannu akkas nama keenya afaan Oromoo dubbatti darbee immoo haala baay'ee nama gaddisiisu keessa turte ammallee xinnoo ishee namallee fooyyofteetti akka duraanii illee mini malee silautu argitanii turte baay'ee garaas nyaata ture hin jalqaban. Nuti nagarre turre aspaaltii walakkaatu isheen ciistu nuni akkasuma ijoollee akka waan isheen gaafa uffata ishee ilaallu immoo uffata akkas ijoollee karaarraa miti. Kanaafituu erga dabarreetu naannofnee sitti deebine jechuudha. Nagarre yoo ta'e hin beeku. Kanaafuu amma nuni poointiin keenya kan nuti kana dubbachuu barbaannee fi sababa akka kanaatiin ijoolleen keenya kutaa garaagaraarraa dhufanii akka kanatti miidhamaa oolan kan yoona nuti immoo hin dhageenye hedduutu jira waan ta'eef ijoolleen keenya kutaa biyyaarraa gaafa dhuftanii yookaan nama sinsimatu yoo qabaattan nama sinsimatutti dursaatii bilbilaa kanaan achi immoo ijoolleen biyya kanaa baalageedha. Taaksiidhaan qabanii waan meeqaan qabanii qarshii nama harkaa guuraa oolu waan ta'eef akka kanatti gaafa kutaa biyyaatii dhuftanii baay'isaatiif eeggadha. Attuun biyya kanaa baay'ee hammaataniiru. Taaksiidhaanis ka'anii biitsiidhaanis konkolaataa garaagaraatiin akka kanattitu jireenya namaa balleessaa oolu waan ta'eef amma isheedhaaf qarshiin kun qarshii guddaadha. Kanaafuu akka sadarkaa yaadaatti wanta jechuu barbaadu amma bilbilli ishee saamameera. Qarshii isheen nama sana wallaalchisuudhaan dhufte harkaa fuudhameera. Kanaafiyyuu ammaaf kan ga'u kan taaksii laanneerraaf nuun amma humna keenya bilbila illee xiqqoo laanneerraa fi nuti qarshii baay'ee baannee hin jirru amma dandeenyu si gargaarreerra. Bilbila keessa fudhateetta miti? Bilbila xiqqoo tokko baannee turre ishee masii laannee. Kanaafuu nuti amma dandeenyu gargaaruu si yaalla. Amma immoo miliinikiin deemaa jirti waan ta'eef gara isheen deemtutti raayidii qabsiisnee hin geggeessinaani. Namooti akka kanatti isin mudatu namooti isaan mudatu baay'eetu jira waan ta'eef garuu
irin namaatii keessanittis ta'e hiriyoota keessanittis ta'e awarenessiin kun akka jiraatuu fi akka namni hundumtuu of eeggatuuf akkasiin qaqqabsiistan barbaannaa baay'ee sin jaallannaa galatooma.